Akkam jirtu hordoftoota maatii Milkii Health Science YouTube chaanaalii barnoota keenya paartii 45ffaadhaan kunoo deebinee dhufnee jirra. Egaan paartii 45ffaa kanaan mata duree nuti qabannee dhufnee Polycystic Ovarian Syndrome yookaan Polycystic Ovary Syndrome jedhamuudha yookaan kan beekamu. Mata duree qabannee dhufnee jirra. Egaan kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan viidiyoon akkasii yeroo nuti gadhiisnu dafee akkasiin qaqqabuuf subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Like comment gochuudhaan akka nu jajjabeessaa jirtan argaa jirra. Hedduu galatoomaa isiniin jedha. Egaan gara barnoota keenyaatti ceenaa yaadannoo qabachaa nu faana tura. Egaan walitti deebinee jirra barattoota keenya. Mata dureen barnoota keenya paartii 45ffaa akkuma jalqaba isiniif kaasne Polycystic Ovary Syndrome kan jedhu irrattidha. Egaan as keessatti wanti nuti ilaallu waan baay'eetu jira. Qormaata garuu paartii isaa 45ffaa kana keessatti ni ilaallu. Paartii 46ffaa irratti immoo qormaata kanaaf kana wajjin wal qabatan baay'ee isaa qabadeen dhufa. Amma garuu saayinsii isaa qofadha kan nuti ilaallu jechuudha. Paartii 45ffaa kana keessatti tole yaadannoo qabachaa nafaana ta'an isiniin jedha. Gara barnoota keenyaatti. Egaan Polycystic Ovary Syndrome gaafa jennu akkuma isin ilaalaa jirtan definition isaa maal jechuudha? Is over when a condition in which the ovary produce an abnormal amount of androgen or male sex hormone that usually present in women in small amount jedha. Testosterone yookaan immoo androgeniin qaama shamarranii keessa gaafa dabalu. Inni kun egaa Polycystic Ovary Syndrome gaafa jennu rakkooma uumama ovary wajjin wal qabatu ta'ee kan dhufu yookaan immoo sababuma lafumaa kee yookaan immoo sababa androgenii qofa kan dhufu otoo hin taane maalidha inni kuni common hormonal disorderidha. Hormonal disorder yookaan immoo endocrinopathyidha. Rakkooma endocrinii wajjin wal qabatudha jechuudha. Inni kun endocrine metabolic disorder. Approximately kun egaa shamarran percentii 10 hanga 13 women of reproductive age globally kan affect godhee jira jedha. Percentii 10 hanga percentii 13 shamarran reproductive age group keessatti argaman miidhaa jiraachuudha kan inni agarsiisu qorannoon WHO irra. Kanaaf egaa kun immoo exact cause isaa maalidha? Polycystic Ovary Syndrome kuni maalidha sababni isaa? Akkuma isin ilaalaa jirtan exact cause isaa ammoo kanadha kan jedhamee hin jiru. Garuu maalidha? Faaktaroota baay'eetu jiru kan kana fidan jechuudha. Isaanis risk factor jedhamuudhaan kan beekaman. Tokko maatii keessa yoo jiraate rakkoon kun maatiin qabu yoo ta'e maybe kiizii akka kanaan dhufuu danda'a. Inni lammaffaan immoo type 2 DME high riskidha inni kuni. Inni kunis kana jechuun insulin resistance qabu gati ta'eef insuliniin qaama keessa gaafa dabalu resistance yoo jiraatu qaba. Insulin resistance jira ta'e jennaanii glukoosiin seelii keessa seenaa hin jiru taanaan effectively jechuudha. Yeroo kana pankreesiin maal gooti jechuudha? Insulinii garmalee oomishti jechuudha. Pankreesiin insulinii garmalee oomishte taanaan hyperinsulinemia jira ta'e jennaanii insuliniin qaama keessa dabale kun immoo gara true liverii jechuudha. Gara brainii gara ovary deemuudhaanii normally hojii isaan hojjechaa jiran naqee disrupt godhaa jechuudha. Insuliniin garmalee qaama keessa dabale kun akka fakkeenyaatti irree naannoo liverii dhaquudhaanii high insuliniin kun jechuudha. Liveriidhaanii sex hormone binding globulin isa jedhamu SHBG kan jedhamu akka inni qaama keessatti hin daballe akka inni oomishamne godha jechuudha. Liveriidhaan oomishin jedhaanii high insulin leveliin kun jechuudha. Karaa kan biraa immoo testosteroniin qaama keessatti akka inni dabalu godha. Kun immoo dhaqee maal godha jechuudha? Insuliniin garmalee oomishamuun dhaqee ovary irratti kan argamu T cell akka inni garmalee stimulated ta'uu godha. Excessive stimulation of T cellin immoo dhaqee androgeniin akka inni oomishamu godha. Testosteroniin qaama keessa akka dabalu godha. Testosteroniin qaama keessa hin dabale taanaan luteinizing hormone dabaleera jechuudha. Folliclein gadi bu'aadha. Yeroo kana folliclein naannoo gadameessaatti sababa T cellin garmalee stimulated ta'ee excessive androgen stimulate godhaa jiru oomishaa jiruuf testosteroniin qaama keessatti dabala. Folliclein gadi bu'aadha. Yeroo kana follicle kan ta'an immature eeggiini matured hin ta'anii jechuudha. Yeroo kana egaa folliclein hin dabalu, saayiziin isaanii hin dabalu garuu ovulationiidhaaf hin gaane jechuudha. Kanaaf naannoo gadameessaatti folliclii yookaan bishaan kan nannaqattee folliclii baay'eetu argama jechuudha. Kanaaf egaa insuliniin karaa tokko garmalee yoo ol ka'e akkasumas immoo luteinizing hormoniin anterior pituitary gaddifamu garmalee yoo dabale jalqabaa akkuma normal physiology keessatti yeroo darbe isiniif hime hypothalamasiin anterior pituitaryidhaanii
GnRH dhaani anterior pituitariin akka inni follicle stimulating hormone fi luteinizing hormone akka inni oomishu godhaani. GnRH jechuun gonadotrophin releasing hormone jechuudha. Sun immoo hidda dhiigaadhaan baatamee deemee anterior pituitary irra jechuudha. Anterior pituitary irra deemee sara kan inni naqu jechuudha. Ovaridha. Kallattiin follicle stimulating hormone fi luteinizing hormone kun jechuudha. Follicle warroota ta'anii naannoo ovariitti argaman isaan akka isaan matured ta'aniif kan tajaajiludha jechuudha. Folliclein kun gaafa guyyaa 14 guyyaa ovulationii ishee matured taatee baatu jechuudha. Isa bisheessu kan naqu follicle stimulating hormone jechuudha. Sanuu kan biraanis maaltu jira? Sana booda kan mul'isir ta'u luteinizing hormone kan jedhamutu jira. Normaaliinsaa sana booda eeggiin yookaan oovamiin matured taate fimbiree fallopian tube erga galtee booda sanyii kormaa eeggatti jennee akkuma jalqabarra kaasne amma immoo karaa inni sun danqamee hypothalamusiin gonadotrophin releasing hormone garmalee akka inni oomishamu gochuudhaan anterior pituitariitti gad erga. Anterior pituitariin immoo follicle stimulating hormone fi luteinizing hormone wal qixxeessee erguu dhiisee maal gadhiisa jechuudha. Hidda dhiigaa keessatti baay'inaan luteinizing hormone garmalee oomishama jechuudha. Luteinizing hormone kun immoo kallattiimaan baatamanii gaafa gara ovarii deemanii ovarii biraatti maaltu ta'a jechuudha. Insuliiniin garmalee qaama keessa dabalee jiru yookaan immoo anterior pituitary luteinizing hormone garmalee dabalee jiru. Tika seelii kan ovarii irratti argamtu sana maal godha jechuudha. Garmalee stimulated godhu yeroo sana excessive androgenin yookaan excessive testosterone qaama ishee keessa kan jiraatu godha. Sababiin isaa immature warroota ta'an follicle warri turan mature ta'uu hin danda'anii guddachuu hin danda'anii jechuudha. Follicle ovarii bira turanii yeroo kana small cystiin garmalee naannoo sanatti amala baay'achuu qabaatu jechuudha. Sababiin isaa cystiin silaatii follicle stimulating hormone dhaan naqanii matured ta'an sababa follicle stimulating hormone gadi bu'ee jiruu fi eeggiin sun matured taatee hin baatu jechuudha. Kanaaf qaama keessa kan garmalee dabalu luteinizing hormone dha. Luteinizing hormone kun immoo dhaqee tika seelii kan jedhamu kan ovarii irratti argamu dhaqee excessively stimulate godha. Yeroo sana androgenin garmalee dabala qaama ishee keessa jechuudha. Testosterone dabala, follicle stimulating hormone gadi bu'a. Yeroo kana naannoo ovariitti follicle yookaan bishaan kan nannaqatan sistoota baay'eetu argama jechuudha. Kanaaf polycystic cystii baay'ee naannoo ovariitti argamu sababa sana mallattoo agarsiifamudha jechuudha inni kun. Tole kan ammoo gara mallattoo isaatti ceenu mallattoon isaa akkuma isin ilaalaa jirtanii laguun irraa baduu jedha. Missed period. Laguun itti baay'ata otoo hin taane laguun irraa badayyuudha. Missed period gaafa jennu follicle matured ta'an gadi hin jiraannee fi eeggiin released taatu gadi hin jiraannee fi endometriumiin akka inni qophaa'uuf progesterone oomishamu gadi hin jirree fi amma progesterone qaama keessaatii gadi bu'aadha jechuudha. Amma kan jiru qaama keessatti kan dabalee jiru testosterone dha. Kun immoo amala dhiiraa agarsiisti jechuudha. Mallattoo dhiira irratti arginu ishee irratti arguu dandeenya jechuudha. Kana keessaa tokko maalidha? Rifeensi naannoo fuulaatti bo'uudha dabalata missed period jechuudha. Kanaaf progesterone qaama ishee keessaa gadi bu'eera ta'e jennaan irregular jira. Irregular gaafa jennu immoo heavy bleeding yoo ta'e dhiigni dabala otoo hin taane irraa baduu danda'a, absentii ta'uu danda'a, infrequent ta'uu danda'a yookaan immoo regular ta'uu danda'a. Kun immoo even waggaatti kan isheen argitu laguu sagalee gadi yoo arguu dandeessi jechuudha. Yookaan immoo gaafa dhufu immoo guyyaa 35tti takka arguu dandeessi jechuudha. Baay'ee siqa jechuudha. Saayikiliin isaa walirraa fagoodha. Waggaatti kan isheen argitu akka shamarran warra normaalii miti. Kanaafuu sababiin isaa maalifidha? Folliclein fully matured hin taatu, eeggiin released hin ta'u, luteinizing hormone qaama keessa baay'ee dabalaadha, follicle stimulating hormone gadi bu'aadha, insulin resistance jira, progesterone gadi bu'aadha hin jiru qaama ishee keessa. Sababa kana jeeqamuu laguutu jira jechuudha. Tanu excessive body hair naannoo chestiitti, naannoo stomachii, naannoo baakiitti rifeensa irratti arguu dandeenya jechuudha. Isa akka kanaa immoo rifeensa akka kanaa immoo maal jennee waamna? Hirsuutism. Mallattoo dhiiraa even baldinasiin akka inni irratti argamu.
mallattoo dhiira irratti arginu baay'ee isaan irratti akka nuti arginu nu taasisa jechuudha kanatu. Inni kan biraan ulfaatina garmalee weight gain ni jiraata, especially around belly, central obesity qabu jechuudha jarri kuni. Central obesity qabu taanaan gaammas rakkoon kan biraan dudduubaan dhufuu danda'a. Finniisni itti baay'achuu, male pattern baldness mul'achuu danda'u akka amala akka kan dhiiraa jechuudha. Infertility immoo baay'ee koomaniidha, daa'ima malee dhabuu danda'u, hafuu danda'u jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha beektu? Hanqaaquun matured taatu hin jirtu, eeggiin released taatu hin jirtu jechuudha. Eeggiin gadhiifamtu hin jirtu of guyyaa ovulationii jechuudha. Kana jechuun immoo eeggiin released hin taatu taanaan endometriumiin hin qophaa'u taanaan sababa progesteroniin qaama keessa dabalee folliclein matured hin ta'an taanaan stimulating hormoniin baay'inni isaa nagaan ta'u taanaan insuliiniin tasgabbaa'u taanaan normal levelitti hin deebi'u taanaan yeroo kana daa'ima godhachuun ishee baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Daa'ima kan isheen godhachuu dandeessu haala ta'etu jira gana manajimentii keessatti naasa'uun. Kanaaf infertilitiin baay'ee koomaniidha jechuudha. Tolee, amma immoo gara diagnoosisaatti ceeneerra. Diagnoosiin polycystic ovary syndrome kun egaa akka isa kaanii miti. Innis diagnoosiin isaa the Rotterdam criteria. Rotterdam jechuun maqaa biyyaadha. Maqaan kun immoo kan inni moggee bara 2003 biyya Neezerlaanditti World Congress on Controversies in Obstetric Gynecology and Infertility jedhu irratti World Congressii 13ffaa irratti yeroo sana ta'anii kongresiin kun diagnostic criteria for polycystic ovarian syndrome jedhanii biyya sanatti criteria kana kaa'anii irratti walii galani biyya sana keessatti jechuudha. Chumarraan maqaa isaa maal jedhani? Rotterdam criteria jedhanii moggaasan jechuudha. Rotterdam criteriaan kuni dabalata laboratoriitti wanta erginu qabna. Laboratoriitti kan nuti erginu keessaa tokko androgen profile. Androgen profile dirqamadha. Androgen profile nama sana jechuudha. Testosterone free testosterone ammamidha. Sex hormone binding globulin ammamidha. PCOS keessatti sex hormone binding globulin akka liveriin hin oomishne gatii gochaa turee fi insuliiniin garmalee dabaluudhaan kan ka'e kuni gadi bu'a jechuudha. Yeroo inni gadi bu'u immoo testosterone free kan jiru qaama keessa dabaluu danda'a sana cheekii gochuudha. Ishinii dhiigarraa ilaalamu jechuudha. Kan biraan free androgen index ilaalu. Free androgen index nama sana pituitary hormonii ilaalu. Pituitary hormonii keessaa immoo follicle stimulating hormonii fi luteinizing hormonii nama sana ilaalu. Reeshoon isaa walgataa. Luteinizing hormoniin hin dabala lakkoofsi isaa akkuma jedhee jalqaba irratti kaase. Luteinizing hormoniin hin dabala yeroo PCOS. Follicle stimulating hormoniin maal ta'a garmalee gadi bu'a. Kanaaf reeshoon isaanii eenyutu caalaa? Luteinizing hormoniitu caalaa. Hin dagatina PCOS irratti polycystic ovary syndrome irratti amala akka kana qaba. Kan biraani investigation nama kanaaf ergamu qabu metabolic fi insulinii screen ta'uu qaba namni kun jechuudha. Maybe karaa oral glucose tolerance test ta'uu danda'a yookaan immoo fasting lipid profile dhaan ta'uu danda'a yookaan fasting insulinii ilaalamuu qaba. Kam rule out gochuu qabna rakkoo thyroid wajjin wal qabatus ta'uu danda'a gatii ta'eef thyroid stimulating hormone ilaaluudha. Prolactin akkas gochuu danda'a gatii ta'eef maybe duukaa kan jiru dhibeen kan biraan jiraachuu danda'a gatii ta'eef prolactin nama sanarree prolactin isheerree ilaaluun dirqamadha jechuudha. Rotterdam criteria kanatti ituu hin deemiin dura jechuudha. Jara kana qulqulleeffamuu qabu jechuudha dura. Sababiin isaa Rotterdam criteria sadiitu jira. Sadii keessaatii lama yoo qabaatte polycystic ovary syndrome dha jedhiitii yaali jedha. Kanaaf dhibeen kan biraan immoo tasa duukaa jiraachuu danda'a gatii ta'eef dhibee sana jiraachuuf dhiisuusaa dura cheekii godhamuu qabu jechuudha namni jedhama. The three criteria of Rotterdam criteria jedha of PCOS dha. The three criteria jedhama. Inni kunis maal jedha akkuma isin ilaalaa jirtanii. To be diagnosed with polycystic ovary syndrome under Rotterdam consensus, a woman must manifest at least 2 jedha. Warra sadan kana keessaati lama yoo agarsiiste isheen polycystic ovary syndrome qabdi. Sana jechuun oligo ovulation or anovulation jechuun maal jechuudha? Oligo ovulation or anovulation jechuun kamtira kan ilaalamu tokko irregular mansasii qabdi, infrequent mansasii qabdi yookaan immoo laguun irraa badeeraa kan jedhudha.
waggaatti si'a meeqadha kan isheen argu fewer than 9 period year arguu dandeessi jennee akkuma silaa haasofne yookaan guyyaa 35 irra turuu jechuun ituun argin amma kana turuu dandeessi. In turaa jechuudha guyyaa 28 takkaan agartu jechuudha. Hormoonii jira yoo ta'e follicle stimulating hormooniin garmalee qaama keessaa gadi bu'ee yoo jiraate reeshoon sun luteinizing hormoonii caalee jira ta'e jennaani follicleen fully matured hin taatu. Eegin released ta'uun jiru mallattoo maal argina anovulation arguu dandeenya jechuudha. Matured kan taate released hin taatu taanaan daa'ima dhabuu dandeessi jechuudha. Kanaaf Rotterdam criteria inni jalqabaa kanadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo clinical yookaan immoo biochemically mallattoo nama sanarratti arginu jechuun androgenismii yoo jiraate hyperandrogenismii yoo jiraate hyperandrogenism jechuun physical sign ishee irratti high male hormone yoo ishee keessatti argame jechuudha. Kanneen akka mallattoolee akka hirsutismii, excessive facial or body hair yoo jiraate or severe acne yoo jiraate acne finnisni fuula irratti kan ba'u yoo jiraate. Inni kan biraan immoo androgenic alopecia yookaan male pattern balding yoo jiraate baldness yoo qabaate sila jennee akka warra dhiiraa mataan irraa dhumu karaa fuulduraarraa jechuudha. Moolachuu amala akka kana yoo irratti argane. Kan biraan immoo blood test ilaaluudhaan immoo free or total testosterone or other androgenin elevate godhame yoo argame daqiiqaa keessaatti jechuudha. Dhiigadhaa gaafa hojjetamu testosteroniin free circulate kan godhu baay'inni isaa yoo dabalee jiraate. Other androgens maltaan yoo jiraatan elevate godhan yoo jiraatan isa ilaaluudha. Kan biraan biochemically jalatti kan ilaalamu yookaan clinically jalatti kan ilaalamu qaban tokko maalidha? Overactive kan ta'e overactive TK cell yoo jiraate overactive TK cell overactive yeroo inni ta'u yookaan immoo decreased sex hormone binding globulin from liver gadi bu'ee jiraate isa cheekii gochuudha jechuudha. Kana guutteetti ta'e jennaan isa lammaffaa ulaagaa yookaan criteria Rotterdam jedhamu sana guutteetti jechuudha. Inni sadaffaan immoo maalidha? Presence of many small follicles or cysts on one or both ovary jechuun innis ultrasoundiidhaan kan argamu jechuudha. Ultrasoundiidhaan gaafa ilaalamu kan jiru 12 or more follicle measuring 2 to 9 mm in diameter yoo jiraatan or an increase ovarian volume or over 10 ml yoo ta'e pathophysiologyidhaan gaafa ilaalamu folliclein arrested ta'anii yoo argamu ta'e mallattoolee akka kana irratti argame folliclein baay'eetu jira yoo ta'e jechuudha. Cystiin imaging studyidhaan ilaalame ultrasoundiidhaan gaafa ilaalamu akka Rotterdamitti presence of 2 or more follicle jedha. Ultrasound gaafa ilaalamu kan imaging study gaafa ilaalamu inni amma ba'aa jiru immoo international guideline kan inni amma ba'aa jiru immoo 20 fi isaa ol follicle yoo jiraate jira. Garuu Rotterdamitti 12 kan inni jiru. Size isaa between 2 mm warri fayyaa barachaa jirtan please kan dagatina 2 mm to 9 mm dha. Size isaa jechuudha follicle size isaa kun immoo kan inni ilaalamu imaging study ultrasound dhaanidha. Mas ovary volume akka alternative jechuudha more than 10 ml yoo ta'e kun egaa criteria Rotterdamii keessaati isa sadaffaadha. Kanaafuu yoo gaaffii gaafatamtan akka Rotterdam the 3 criteriaatti shamarreen tokko polycystic ovary syndrome qabdi kan isheen jedhamtu yoo meeqa qabaattedha yoo jedhamtanii gaafatamtan 2-3 keessaa yoo agarsiiste tokkoffaa lammaffaa yoo agarsiiste isheen polycystic ovary syndrome qabdi jedhama. 3 keessaa 2 yoo agarsiiste jechuudha akka Rotterdam criteria kaa'utti. Hayyee egaan kanan gammaatti dhaggeeffatanii diagnoosisaa kan polycystic ovary syndrome ture. Amma immoo mee manaajmentiin isaa maalidha kan jiru waliin ilaallu sanumaan gara complication itti ceenaa afaan tura. Tolegaan immoo treatment isaa yookaan management isaatti dhufnee jirra. Egaan management isaa akkuma isin ilaalaa jirtan maal jira? There is no cure for polycystic ovary syndrome, but treatment can improve symptom mallattoolee isheen qabdu garuu maal ta'uu danda'a? Fooyya'uu fi danda'a mallattoo sanaan jeeqamuu hin dandeessu jechuudha. Manaajmentiin qabaata garuu haaduma sarraa fayyisuun haaduma sarraatii bilisa si goona jechuun hin danda'amu jechuudha. Dhibeen kun irraan fayyamuu jechuudha. Healthy diet, getting enough exercise can help reduce weight. Sababiin isaa weight gaining commonly dagati ta'e polycystic ovary syndrome irratti weight gaining hin jiraata keessumaa central obesity hin jiraata. Reduce the risk of type 2 DM
Type 2DM jira ta'ee jennaan immoo metformin yookaan glibenclamide yoo sanaan to'atamuu baate stage nama sanarratti hundaa'uudhaan immoo management gara kan biraatti deemama jechuudha. Kanaaf type 2DM baay'ee common dha gatiteef type 2DM yoo duukaa jiraate insulin resistance sana treat gochuun dirqamadha jechuudha. Yoo laguun hin jeeqaan yoo ta'e menstrual irregularity yoo jiraate menstrual irregularity sana immoo contraceptive dhaan combined oral contraceptive dhaan menstrual irregularity kanneen akka acne, hirsutism, risk of endometrial hyperplasia yookaan cancerii probability dhufuun qabaata gatiteef jechuudha. Combined oral contraceptive irree baay'ee filatamaadha jechuudha. Daa'ima godhachuu barbaadde egaa isheenii kan ta'uu fi qabu maalidha? IVF dhaanidha jechuudha. IVF jechuun immoo maal jechuudha? Kan jedhu mata duree kan biraadhaan hin deebi'ee dhufa. In vitro fertilization gadameessa keessaan alatti fertilization erga raawwate normally lafa fallopian tube keessatti kan ta'u alatti fertilization erga raawwate booda gadameessa kan keessa kan keewwamudha. Mata duree kan biraadhaan hin deebi'ee dhufa isa gadi fageenyaan siniif ibsuudhaaf. Amma garuu in vitro fertilization fertility yookaan immoo akka isheen daa'ima godhattuu fi mijataadha jechuudha. Haala ittiin hojjetamuu qaba. Gadi fageenyaan siniif ibsa. Kanaaf haala kanaan manage gochuun hin danda'ama jechuudha polycystic ovary syndrome. Egaan amma immoo rakkoon walxaxaan kana dudduuba dhufu immoo maalidha? Mee waliin ilaallu. Rakkoon walxaxaan kana dudduuba jiru inni tokko infertility dha akkuma jalqaba siniif kaase. Inni lammaffaan immoo DM dha. DM dha insulin resistance gati jiraatuuf type 1 miti garuu kan isin jala murtanii qabachuu qabdan. Type 1 polycystic ovary syndrome fidu sababiin isaa inni insulin deficiency qaba gati ta'eef. Type 2 insulin resistance gati qabuuf type 2 tu fida. Dabalata asii gestational DM fi carraa saaxilamuu hin qabaata jira. Erga ulfooftee daa'ima gadameessa keessa erga jiraatee booda dhibee sukkaaraatti dhufu jechuudha malee dhibee sukkaaraa qabdi erga ulfooftee boodas dhibee sukkaaraa sana qabdi ishee gestational DM jennee kaawwamnu. Tun taane viidiyoo kanaan dura darbee irratti akkuma isiniif ibse nagaa turtee erga ulfooftee booda dhibee sukkaaraatti dhufe gestational DM kan nuti jennu jechuudha. Inni carraa dhufuu hin qabaata. Miscarriage, premature birth wantoonni akka kanaa hin jiraatu akka rakkoo walxaxaatti jechuudha. Metabolic syndrome duukaa kan wal qabatu. Even polycystic ovary syndrome tiyyuu metabolicidha. Rakkoo metabolic wajjin wal qabatudha. Mallattoolee akka kana arguu dandeenya. Sababa hirsutism, skin tagging, acne, sababa kanaa immoo depression and anxiety eating disorder saaxilamuu danda'u jechuudha. Sababiin isaa central obesity qabu gati ta'ee fi eating disorder daddaaf carraa saaxilamuu hin qabaatu jechuudha. Balatamoo cancerii endometrial canceriif sirriitti carraa saaxilamuu hin qabaatu. Endometrial canceriif kan isheen itti saaxilamtu sababni inni tokko luteinizing hormone garmalee dabalaadha. Follicle stimulating hormone gadi bu'aadha. Yeroo kana qaama keessa kan dabalee jiru estrogenidha. Progesterone immoo yookaan xiqqoodha yookaan immoo hin jiru iyyuudha. Little to no progesterone produced yookaan carraan oomishamu isaa baay'ee gadi bu'aadha. Yeroo kana estrogeniin qaama keessa produced ta'aa jira. Kun immoo maaliinidha? Fat tissue yookaan adipose tissue naannoo ovariitti argamuun oomishamaa jira. Innis immoo estrogeniin kun akkuma beekamu growth hormoneidha for the uterus. So yeroo kana maaltu mudata? Endometriumiin thick ta'a. Progesterone ammas hin jiru sababa estrogenii kana endometriumiin thick ta'a. Endometriumiin thick ta'e kun immoo excessively gaafa estrogeniin qaama keessa sababa luteinizing hormone dabalu seeliin naannoo endometriumii excessively thick ta'a yookaan immoo seeliin naannoo sanatti argaman overcrowded ta'u. Kun immoo maal fida? Endometrial hyperplasia fida. Maaliif regular periodiin hin jiru? Thickiin kun yeroo dheeraa booda gara maalitti geddarama jechuudha. Liningin kun seelii naannoo sana muteet godha isa booda abnormal seelii uumamaa gara kamitti geddarama jechuudha. Endometrial adenocarcinoma akka jedhamutti jijjiirama jechuudha. Kanaaf kaansarii carraatti fiduu hin qabaata. Shamarran polycystic ovarian syndrome qaban irree endometrial CA kaansarii itti fiduu hin qabaata jechuudha. Kanaaf rakkoo walxaxaa kana gatii qabanii fi yeroodhaan yoo yaalaman mallattoolee akka kanaa ittisuun hin danda'ama jechuudha. Egaan barattoota keenya kan hangammaatti daawwattan paartii barnoota keenyaa paartii 45ffaadha. Paartii 46ffaadhaan immoo
shaakala qormaataa ammas qabadheen isiniif dhufa. Egaan barnoota keenya karaa onlaayinii kanneen keessaan nu gaafachaa jirtan akkaataa galmee irratti yeroo ammaa kana galgala hanga qormaatni exit examii inni jaanuwaarii kanaan qoramtu jedhamtan amma qoramtanitti sa'aatii 24 kan ji'a keessatti barsiisaa turre torbee tokko yookaan torbee lama yoo qormaatni achi siqe immoo torbee 3 yookaan torbee 2 walakkaatti sa'aatii 24 ficcisiisuudhaaf deemna jechuudha. Kana jechuun barnoota ji'a tokkotti baratamu sa'aatii 24 torbee 2 gidduutti xumursiisuuf kan barsiisnudha. Yeroo ammaa kanatti garuu qormaatadha kan shaakalsiisaa jiru. Qormaanni kunis qormaata bahiinsaa yookaan exit examii kan bara 2017 akkasumas selection sure examii kan bara 2017 juunii fi jaanuwaarii kan of keessatti qabu akkasumas 2016 2015 qormaata selection sure examii isa yeroo hard copyidhaan waraqata print ta'e irratti barattoonni qoramaa turanis innis nurka jira. Isas fudhannee PowerPoint itti jijjiiruudhaan barattoota karaa onlaayinii shaakalsiisuu irrattidha kan argamnu. Kanneen barnoota keenya karaa onlaayinii dhuftanii barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 911 duwwaa 58885 yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa kan biraa duwwaa 91069 duwwaa 594 nu qunnama. Akkasumas karaa Facebook keenya Milkii Heelzi Saayinsii, karaa Telegiraamis Milkii Heelzi Saayinsii TC kan jedhuun chaanalii keenya akkasumas gruupii keenya keessa seenuudhaan yaadaaf qeeqa qabdan nu gaafachuu dandeessu, nu barreessuu dandeessu. Egaan kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina, like comment gochuudhaan akka nu jajjabeessitan abdii guddaa qabna. Paartii 46 deebinee wal agarra. Yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaan nu tura.